halkan xumuraa kanaa xiyyaaronni waraanaa Ameerikaa samii Kibba Iraan seenuun haleellaa qindaa'aa raawwatanii jiru. Akka gabaasni oduu Axios madda waraanaa Ameerikaa irraa argatee saaxileetiin xiyyeeffannoon boombiiwwan Ameerikaa kun iddoowwan 3 ture. Sirna ittisaa qilleensaa, baadariiwwanii fi wiirtuuwwan ajajaa fi to'annoo diroonotaadha. Haleellaan kun guutummaatti Kibba Iraan qofa irratti kan xiyyeeffate ture. Maaliif Kibba Iraan filatan? Iccitii isaa ni saaxila. Yeroo Pirezidaant Tiraamp fi Jeneraalonni Pentiigoon Iraanin rukunnee harka kennachiisna jechuun dachee Kibba Iraan irratti boombii roobsan, Teheraan deebii ishee waraqaa irratti osoo hin taane guutummaa dachee Baha Giddu-galeessaa irratti onnee buufataalee waraanaa Ameerikaa keessatti dhiigaa fi ibiddaan barreessitee jirti. Waraanni Ameerikaa ittiin minjaala mariituu adda jechuun jalqabde. Har'a kiyyoo du'aa fi kasaaraa tarsiimawaa isa xumuraa itti ta'ee jira. Wanti hunda caalaa nama ajaa'ibsiisuu fi sadarkaa teekinooloojii waraana Iraan agarsiisu iccitii Baahireen keessatti raawwatamedha. Akka ibsa waraanaa Iraaniitiin duula marsaa lamaan geggeeffame kanaan ilmoonni waraanaa Ameerikaa baay'ee murteessoo ta'an 18 guutummaatti barbadaa'anii jiru. Iraan akkamitti sirna ittisaa Ameerikaa jala miliquu dandeesse? Iccitii waraanaa ammayyaawaa kana bal'inaan qabannee jirra. Wiirtuun ajajaa olaanaa Katama Lambiyaa labsii ariifachiisaa fi addunyaa naasisu tokko gadi lakkisee jira. Har'a eegalee Hulaan Hormuz guutummaatti cufameera. Dooniin kamiyyuu kan daldalaas ta'e doonii boba'aa yoo asiin qaxxaamure ni rukutama. Kun akeekkachiisa yookaan doorsisa qofa osoo hin taane hojiitti hiikamaa jira. Humnoonni galaanaa eegdota warraaqsa Iraan battaluma kana bidiruuwwan saffisaa fi misaayilota isaanii qabachuun bishaan Hormuz irratti eegumsa jabaa eegalanii jiru. Uggura kana cabsuuf dooniiwwan yaalii godhan lamayyuu akka rukutan ifa godhanii jiru. Yoo aga xumuraatti nu faana turtan iccitii kanneen bal'inaan ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyyaa ashama harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Aga xumuraa qophii keenyaatti turtii gaarii. Samiin Baha Giddu-galeessaa inni marii nagaatiin qabbanaa'eera jedhamee ture. Halkan kaleessaa Waxabajjii 11 2026 ammas deebi'ee Har'a boombii fi ifa misaayilaatiin dammaqee jira. Yeroo addunyaan waraqaa waliigaltee Islaamabaaditti mallatteeffamu eegaa jirtutti Pirezidaantiin Tiraamp fi Pentiigoon dippiloomaasii boombii filachuun dachee Kibba Iraan irratti haleellaa haaraa fi tasaa raawwataniiru. Kuni dhukaasa waraanaa idilee osoo hin taane iyyiinsa dhiphinaa kasaaraa dhoksuu fi morkii of tuulummaa Ameerikaati. Mee taphaa waraanaa haaraa shira marii nagaa fi kufaatii tarsiimoo masaraa White House kanaa ija xiinxalaatiin ilaallu. Halkan xumuraa kana xiyyaaronni waraanaa Ameerikaa samii Kibba Iraan seenuun haleellaa qindaa'aa raawwatanii jiru. Akka gabaasni oduu Axios madda waraanaa Ameerikaa irraa argatee saaxileetiin xiyyeeffannoon boombiiwwan Ameerikaa kun iddoowwan 3 ture. Isaanis sirna ittisaa qilleensaa, baadariiwwanii fi wiirtuuwwan ajajaa fi to'annoo diroonotaati. Haleellaan kun guutummaatti Kibba Iraan qofa irratti kan xiyyeeffate ture. Sababiin isaa Kibbi Iraan onnee galaanaati. Inni ulaa Hormuzii fi galaana Faarsii guutummaatti to'ata. Ameerikaan ijaaraa dirii fi diroonii Iraan warra ulaa Hormuz eegan jaamsuuf tarkaanfii kana fudhatte. Garuu dhugaan haleellaa kana duuba jiruu fi onnee Pentiigooniin dhiksee maalidha? Ameerikaan gootummaaf osoo hin taane haaloo ba'uuf dhukaaste. Guyyaa kibxataa darbee waraanni Iraan helikoophtarii waraanaa Ameerikaa tokko samiirraa rukutee lafatti kuffisee ture. Kun Ameerikaadhaaf salphina guddaa fi kasaaraa teekinooloojii waan ta'eef Tiraamp dallansuudhaan har'a irra deebinee haala ammaataan isaan rukunnaa jechuun roorrisaa ture. Xiyyaarota doolaara miiliyoona 100 lakkaa'aman qabaatanii helikoophtarii isaanii haleellaa diinaan dhabuun Pentiigooniin akka maraatu godhee ture. Wanti hunda caalaa nama ajaa'ibuu fi xiinsammuu waraanaa Ameerikaa saaxilu haasaa ministeera waraanaa Ameerikaa Pete Hegsetiiti. Inni kaameraa dura ba'ee dhugaa dhooftuu fi maraatummaa dippiloomaasii Ameerikaa ifa godhe. Nuti boombiiwwan addaan ciccitan iddoowwan murteessoo Iraan irratti kan roobsine waraana deebisnee eegaluuf osoo hin taane ulaagaa fi haala waliigaltee mijeessuuf jira. Dabalataan Iraan waliigaltee guddaa mallatteessuuf carraa qabdi. Garuu qophooftee hin argamne jira. Mee kana ija sammuutiin xiinxalaa. Ameerikaan marii nagaa waraqaa fi qalamaa dhiistee boombii roobsuun minjaala mariitiin isin dhibaa jettee amantii. Kuni dippiloomaasii humnaa jedhama. Tiraamp namichi filannoo barbaaduu fi daldalaati. Iraaniin boombiin sodaachisee tolee jechisiisuu barbaada. Garuu inni waan tokko seenaarraa hin baranne. Faarsonni yeroo boombiin itti roobu hin jilbeenfatan.
inumaa caalaatti sibiilatu waggoota 40f dhibbaa dinagdee fi waraanaatiin hin jilbeenfanne har'a xiyyaara Tiraamp farkanii kennatu jedhanii yaaduun gowwummaadha. Yeroo Pirezidaant Tiraamp Jeneraalota Pentiigoon Iraan rukunnee harka kennachiisnaa dirqisiifnee minjaala mariitti finnaa jedhanii dachee Kibba Iraan irratti boombii roobsan Iraan deebii ishee waraqaa irratti osoo hin taane guutummaa dachee Baha Giddu-galeessaa irratti onnee buufataalee waraanaa Ameerikaa keessatti dhiigaa fi ibiddaan barreessiteetti. Waraanni Ameerikaan ittiin minjaala marii to'adhaa jechuun jalqabdee har'a kiyyoo du'aa fi asaaraa tarsiimawaa isa xumuraatee jira. Mee haala Iraan madaallii waraanaa kanaa itti garagalchitee haa ilaallu. Jalqaba irratti ara boombii gammoojjii Joordaan irraa ol ba'aa jiru yeroo ilaallu. Ameerikaan waggoota dheeraaf biyya Joordaan akka da'oo nagaa isheetti fayyadamti turte. Buufanni qilleensaa Al-Azraq wiirtuu xiyyaaronni Ameerikaa warri hunda caalaa ammayyawaa fi sodaatamaan itti eegamanidha. Kaleessa halkan eegdonni warraaqsa Iraan haaloo rukuttaa Ameerikaa naannoo Pishuwaa, Karajii fi Naziraabad irratti raawwateef haaloo baachuuf misailota baalaastikii 12 kallattiin gara buufata Al-Azraq itti furguggisan. Misailonni kunneen gammoojjii qullaa rukutuu hin deemne ragaan eegdota warraaqsaa Islaamaa Iraan ifa godhe akka agarsiisutti xiyyeeffannoon isaanii wiirtuu to'annoo fi iddoo kuusaa xiyyaarota waraanaa Ameerikaa warra F-35, F-50 fi F-60 ture. Dhugaan lafa jiru Pentiigooniin hafuura kutee jira. Risaawwan Ameerikaa warri doolaara miiliyoona 100 lakkaa'aman osoo samiin seeniin lafuma irratti daaraa ta'anii jiru. Ameerikaan xiyyaara kootiin samii Iraan to'adhaa yeroo jettu Iraan ammoo xiyyaara kee dachee makee buufata kee irratti awwaalaa jettee jirti. Kun Ameerikaadhaaf salphina teekinooloojii fi kasaaraa dinagdee isaa xumuraati. Garuu dho'insii fi aariin faarsotaa asirratti dhaabbanne Iraan madaallii walqixxummaa cabsitee tarsiimoo guutummaatti barbadeessuu filattee jirti. Yeroo Joordaan keessatti ibidda boba'u gama baatiin galoo galaana Arabaa keessatti qaqawween kan biraan dho'ee jira. Magaalaa Baandaar Abbaas irratti Haleellaa Ameerikaan raawwatteen aaruudhaan humnoonni qilleensaa fi galaana Iraan duula qindaa'aa fi bal'aa tokko labsan. Xiyyeeffannoon isaanii ammoo Kuweetii fi Bahareen ture. Kuweet keessatti buufataalee waraanaa Ameerikaa gurguddoo lama Ali Al-Salemee fi Ahmad Al-Jaabir irratti misailonnii fi diroononni roobanii jiru. Dabalataan Bahareen keessatti buufanni qilleensaa Sheek Isaam daaraam ibiddaatee jira. Akka ibsa waraanaa Iraanitti duula marsaa lamaan gaggeeffame kanaan galmoonni waraanaa Ameerikaa baay'ee murteessoo ta'an 18 guutummaatti barbadaa'anii jiru. Wanti hunda caalaa nama ajaa'ibsiisuu fi sadarkaa teekinooloojii waraanaa Iraan agarsiisu iccitii Baahireen keessatti raawwatamedha. Bahareen wiirtuu humna galaanaa shanaffaa Ameerikaa itti argamudha. Humni kun mootii galaanaa Faarsii fi galoo galaanaa Arabaati jedhamee warra dhiyaan faarfama. Kaleessa halkan diroononni of ajjeesoo Iraan sirna ittisa Ameerikaa hunda cabsanii seenuun wiirtuu kana rukutanii jiru. Iraan akkamitti sirna ittisa Ameerikaa jalaa miliquu dandeesse gaaffii jedhuuf iccitii waraanaa ammayyawaa qaba. Akka oduun tasniim saaxileetti diroononni Iraan kaleessa xiyyeeffannoo isaanii buufaticha yookaan doonii osoo hin taane ija diinaa godhatan. Diroononni kunneen kallattiin naqanii raadariiwwan sirna ittisaa misaayilaa Paatiriyootii fi anteenaawwan qunnamtii humna galaanaa shanaffaa Ameerikaa caccabsan. Mee kanaam ija sammuutiin ilaala. Ameerikaan misaayilaa Paatiriyootii doolaara miiliyoonaan lakkaa'amu qabdi. Garuu yoo raadariin isaa diroonii Iraaniin jaame misaayilli kun sibiila du'aatee hafa. Iraan osoo diina ishee hin waraanin dura ija diinichaa jaamsitee gurraa diinichaa duuchitee jirti. Kuni lola sammuu isaa xumuraati. Mee asirratti callisaa qaanii Ameerikaa fi Joordaaniin haa xiinxallu. Gammaatti Pentiigoonis ta'e mootummaan Joordaan ibsa mormisiisaa tokkollee hin baafne. Sababiin isaa dhugaa kana amanuun gooftummaan Ameerikaa kufeera teekinooloojiin keenya uramee jira. Xiyyaaronni F-35 keenya daaraa ta'aniiru jedhanii waan amananiif Tiraamp namichi waraana kana humnaan xumuree ulaagaa koo dirqisiisaa jechuun uummata Ameerikaa gowwoomsaa ture. Har'a madaa buufataalee isaa 18 fi kasaaraa xiyyaarota ammayyawaa dhoksuuf wixxifachaa jira. Waraanni kun addunyaaf barumsa seenaa haarawaa kennaa jira. Tiraamp misaayila Iraan finneerraa isaan dadhabaniiru jechuun yeroo sabu Iraan ammoo kottaa qubni keenya ammayyuu qawweerra jira jechuun buufataalee Ameerikaa walqixaa Joordaan irraa hanga Kuweetii fi Bahareenitti dhukaasaan raasee jirti. Walumaa galatti dho'iinsi halkan kaleessaa kun waraana idilee osoo hin taane inni labsii kufaatii impaayerummaati. Ameerikaan gooftaa ofiin jettuun har'a dachee fi galaana Arabaa keessatti da'oo dhokattu dhabdee jirti. Iraan madaallii waraanaa guutummaatti garagalchite. Nuti dachee keenya irra teenye diina keenya eessayyuu yoo jiran ni qaqqabna jechuun mirkaneessite. Dacheen Faarsammayyuu diina ishee barsiisuu hin xumurre.
waraanni Ameerikaa fi Iraan gidduutti godhamaa jiru beekamsa seenaarraa gara cufaatii seenaatti ce'ee jira. Yeroo Pirezidaantiin Doonaald Tiraamp Iraan rukunnee harka kennachiisna jedhee xiyyaarota isaa samii Iraanitti ergu. Iraan irraa deebiin dhufee deebii biyya soraatti osoo hin taane labsii addunyaa raasuun kan ujummoo dhiigaa dinagdee addunyaa kutee ture. Iraan ulaa Hormuz guutummaatti cuftee jirti. Wanti hundi kan eegalee dogoggora Ameerikaa fi of tuulummaa masaraa White House-tiin. Tiraamp namichi waraana kana humnaan xumura jedhee of jajuun mariin Islaamaa baada akka isaaf hin taane yeroo arge dippiloomaasii boombii filate. Roobii halkan Pentiigoon xiyyaarota waraanaa erguun Kibba Iraan irratti haleellaa raawwate. Xiyyeeffannoon isaanii wiirtuuwwan raadarii sirna ittisaa qilleensaa fi wiirtuuwwan ajajaa diroonii warra naannoo Hormuz gaanii fi odoloota adda addaa akkasumas Goruuk, Qashme, Minaab, Jaaskii fi Sidiq turan. Ameerikaan nuti ulaa Hormuz banuuf ija raadarii Iraan jaamsaa jirra jechuun of faarsite. Garuu dhugaan lafa jiru Tiraampiin uummata Ameerikaa itti gowwoomsurraa baay'ee fagoodha. Iraan boombii Ameerikaa kanaan sodaattee hin jilbeenfanne inumaa caalaatti dallanuun sibiila ishee luqqifattee jirti. Biirtuun ajajaa olaanaa Katama Lambiyaa labsii ariifachiisaa fi addunyaa naasisu tokko gadi lakkise. Har'a eegalee ulaan Hormuz guutummaatti cufameera. Dooniin kamiyyuu kan daldalaas ta'e kan doonii boba'aa yoo asiin qaxxaamure ni rukunna. Kuni labsiidha. Kuni akeekkachiisa yookaan doorsisaa qofa osoo hin taane hojiitti hiikamaa jira. Humnoonni galaanaa eegdota warraaqsa Iraan battaluma sana bidiruuwwan saffisaa fi misaayilota isaanii qabatanii bishaan Hormuz irratti eegumsa eegalan. Bu'uura kana cabsuuf dooniiwwan yaalii godhan lamayyuu akka rukutanii fagoodhanii jiru. Ameerikaan gocha kana haaluuf dhiphatte. Komaandiin Giddu-galeessaa Ameerikaa battalumatti ibsa baaseen oduun hulaa Hormuz cufamee jedhu sobaa dooniiwwan daldalaa nagaan qaxxaamuraa jiru jechuun uummata addunyaa gowwoomsuuf yaale. Garuu addunyaan dhugaa bishaan faarsarra jiru argitee jirti. Iraan Ameerikaan nagaa hin barbaadu isheedhaan kan nagaa Baha Giddu-galeessaa balleessu jechuun of qulqulleessitee jirti. Mee waraana qilleensaa fi bishaanii kanaan ija xiinxalaa dippiloomaasiitiin madaallu. Ameerikaan boombii roobsuun minjaala mariitti si dhiibaa jettee amanti. Tiraamp namichi filannoo barbaaduu fi daldalaatee Iraaniin boombiin sodaachise tolee jechisiisuu barbaada garuu inni waan tokko seenaarraa hin baranne. Faarsonni yeroo boombiin itti roobu hin jilbeenfatan inumaa caalaatti sibiilatu. Waggoota 40f dhiibbaa dinagdee fi waraanaatiin hin jilbeenfanne har'a xiyyaara Tiraamp harkanii kennatu jedhanii yaaduun gowwummaadha. Dabalataan waraanni kun daangaa misaayilaa fi diroonii qofaarraa darbee gara waraana xiinsammuutti ce'ee jira. Tiraamp qondaaltonni Iraan na wajjin dubbataniiru haleellaa akka dhaabnu na gaafatan jechuun Fox News irratti yeroo himu Iraan ammoo soba daa'immaniitiin Tiraamp waraana baqachuuf haguuggii sobaa uffachaa jira jechuun ifatti saaxiltee jirti. Sameen dippiloomaasii addunyaa inni ji'oota darban haala misaayilaa fi dambalii boba'aa Baha Giddu-galeessaatiin jeeqamaa ture. Har'a madaallii haaraa fi xiinsammuu waraanaa addunyaa garagalchuu tokkoof balbala saaqee jira. Yeroo Ameerikaanii fi Israa'el Iraanin barbadeessineerra jedhanii of tuulummaadhaan labsan, Teheraan ammoo ulaa Hormuz guutummaatti cufneerraa dooniin dhufuu kamiyyuu ni barbadaa jechuun tarkaanfii ishee mirkaneessitee jirti. Dhukaasni guyyaa kaleessaa kun waraana dheekkamsa seenaarraa gara cufaatii seenaatti ce'uusaa mirkaneesseera. Garuu waraana qawwee kana duuba lola dippiloomaasii fi dinagdee isa addunyaa raasaa jiru tokkotu jira. Beeksisa waraanaa of tuulummaa warra dhiyaa fi Chaayinaa kanaa haa ilaallu. Jalqaba irratti sagalee qaqawwaa Beejing irraa dhaga'ame haa dhaggeeffannu. Ministeerri dhimma alaa Chaayinaa ibsa addunyaa warra dhiyaa raasee fi onnee Waashingitaniin dhaabu kennee jira. Dubbiimaan ministeerichaa Leen Jiyaan Ameerikaa fi Iraan waraana kana tattamaan dhaabuutu isaan irra jira jechuun ifatti labse. Chaayinaan afaan dippiloomaasii laafaa sana dhiiste. Ifatti quba ishee masaraa White House-tti qabdee jirti. Maaliif Chaayinaan yeroo kanaam afaan jabaa kanaan dubbatti citiin isaa asitti dhufa. Waliigalteen nukaasa dhaabuu inni Paakistaan keessatti mari'atamaa jiru akkuma qilleensaa barii baay'ee haphiidha. Ameerikaan waraqaarraan nagaa labsitee lafa jalaan garuu buufataalee Iraan irratti boombii roobsuun ishee Iraanin aarsitee waraanni lammaffaa akka dha'u dirqiisaa jirti. Chaayinaan kana sirriitti hubattee jirti. Ameerikaan gocha isheetiin nagaa haphii kana cabsuu fi ulaa Hormuz irratti geejjiba nagaa balaa keessa galchuuf hojjechaa jirti jetti Chaayinaan. Kuni erga Ameerikaa qofaaf osoo hin taane addunyaa guutuuf kan dabarfamedha. Yoo waraanni kun deebi'ee dho'e itti gaafatamtuun Iraan osoo hin taane Ameerikaadha. Wanti hunda caalaa nama ajaa'ibu ammoo Chaayinaan dubbachuu qofaan hin dhaabbanne hojiitti seentee jirti. Chaayinaan nuti Paakistaaniin deeggarraa araara kana keessatti gahee keenya ni taphanna jetteetti. Kan agarsiisu Chaayinaa fi Raashiyaan Iraaniin akka daandii dippiloomaasii fi dinagdee isaaniitti fayyadamanii oftummaa Ameerikaa dhiibanii kuffisaa jiru. Ameerikaan buufata Iraan irratti doonii waraanaa yeroo hiriirsitu, Chaayinaan ammoo jawwee sibiilaa taatee Iraaniif gaachana ta'aa jirti. Gama biraatiin sagalee qabbanaawaa garuu onnee Israa'el cabsu tokkotu Awurooppaarraa dhaga'ame. Muummittiin ministeera Xaaliyaanii Joorjiyaa Meeloonii Xaaliyaaniin waraana Iraan kana keessatti gonkumaa harka hin naqattu jechuun labsite.
kuni of tuulummaa Tiraampii fi Netanyaahuu lafatti kan kuffisudha. Awurooppaan yoo nuti Ameerikaa gargaarree Iraan bu'uuraalee boba'aa keenyaa fi Hulaa Hormuz cuftee nu beelessitii sodaa jedhu qabdi. Kanaafuu Awurooppaan Ameerikaa qullaa dhabdee jirti. Garuu meeloniin asirratti dhaabbanne isheen Israa'el daangaa darbiteetti jechuun mormii ishee ibsiti. Ministeerri nageenyaa Israa'el inneeffattii uummata Falasxiin jibbuun Itamar Ben-Gvir doonii gargaarsaa dambalii cichoominaa kan Xaaliyaaniin deeggartu irratti yeroo gocha qaanii raawwatu. Meeloniin kuni Xaaliyaanii fudhatama hin qabu Israa'eliifis salphinadha jettee dabalataan Xaaliyaaniin Ben-Gvir irratti qorannoo seeraa bantee jirti. Kuni Israa'eliif addunyaa irratti akkamitti qophaa ishee taa'aa akka jirtu agarsiisa. Tiraamp Netanyaahun addunyaa hundeessi jibbiti yeroo jedhu dhugaa dubbatee ture. Har'ammoo michoonni isaanii warri Awurooppaan iyyuu jibbaa jiru. Walumaa galatti waraanni Baha Giddu-galeessaa amma dirree banaarraa gara waraanaa afuura kutuu fi morkii dippiloomaasiitti ce'ee jira. Ameerikaan boombii roobsitee marii nagaatti isin dhiibaa yeroo jettu Iraan ammoo Hulaa Hormuz guutummaatti cuftee dooniin asiin qaxxaamuru ni barbaadaa jechuun deebii lafee cabsuu kenniteetti. Addunyaan amma Tiraamp of tuulummaa isaa liqimsee mariif jilbeenfatamuun bara dhagaatti isin deebisna jechuun waraana addunyaa fiduuf dambalii boba'aa fi misaayilaa kanaa ofitti waama jettee hafuura qabattee jaraafamaatiin eegaa jirti. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii isaatii kanaaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolaamaa kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.